xiyyaaronni Ameerikaa humna niwukilaraa qaban jeetti waraana Jaappaan waliin shaakala balallee taasisan. Fandi maallaqa idil addunyaa sagantaa hojmaata liqa dheereffachuu Itoophiyaa waggaa 4 booda waliigaltee ragahoo ibse. Itoophiyaan pirezidaantii itti aanaa miseensa biiroo UNHRC ta'uun filatamte kanneen jaan hangafoota keenya irraatii gabaasaalee biroos ni qabnaa hanga xumuraatti naa waliin turaa Arrastan Mahmad. Fandiin maallaqa idil addunyaa sagantaa hojmaata liqa dheereffachuu Itoophiyaa waggaa 4 booda waliigaltee ragahoo ibse. Fandiin maallaqa idil addunyaa IMF gamaggama afuraffaa sagantaa hojmaata liqii dheereffachuu Itoophiyaa waggaa 4 oliif raawwataa turte irratti mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee sadarkaa biroo xumuruun booda waliigaltee ragahuu isaanii beeksise. Tarkaanfiin kun hayyama hoggansa olaanaa IMF fi boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbatichaa erga argateen booda Itoophiyaaf carraa liqii doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 60 takka Itoophiyaaf akka mijjeessu ibsame. Ibsi IMF muddee 10,2025 baasee akka mul'isutti mariin gamaggamaa kun onkololeessa 30 hanga adoolessa 13 Finfinneetti gaggeeffamuu fi muddee 3 hanga 5 walgahii dabalataa qaamaanii fi viidiyoon walqabateen xumuramee jira. Sagantaan hojmaata liqa dheereffachuu kun adoolessa 29,2024 jalqaba ramaddii liqa doolaara biliyoona 3.4 kan mirkaneesse yoo ta'u, isaan keessaa hanga ammaa doolaara biliyoona 2.1 dabarsee kennuu ibsa. Hogganaan IMF Alvaaro Perisii ragaan dhiyeenya ifoomee guddina dinagdee Itoophiyaa walakkaa bara 2024 irraa eegalee saffisa cimaa argatee jira ja'an. Kunis oomishni warqee dabaluu, humna ibsaa elektirikaa babal'isuun galiin daldalaa guddachuu fi oomishni qonnaa fooyya'uu irraa kan ta'e ta'uu himan. Peres itti dabaluun hariiromsi gabaa sharafa alaa cimee hojiirra ooluu, imaammata maallaqaa ammayyeessuu, galii mootummaa guddisuu, dambii damee faayinaansii cimsuun saffisaan guddachaa jiraachuu biyyattiif gahee olaanaa akka ta'e eeran. Maallaqni qaala'insa jireenyaa to'achuuf furmaata sirrii ta'uu ibsanii dorgommii gabaa fi fedhii investimentii dhuunfaa jajjabeessuuf haala daldalaa fi baasiin mootummaa fooyya'uu qabaas jechuun Peres dhaaman. Kana malees ergamaan addaa IMF akka beeksisetti Itoophiyaatti ministeera maallaqaa Ahmad Shidee bulchaa baankii biyyoolessaa Iyyoob Takkaalenyi qondaaltota olaanaa mootummaa fi baankota dhuunfaa waliin akkaataalee misoomaa fi faayinaansii irratti marii bal'aan taasifamee jira. Hayyama boordii IMF booda carraan liqaa doolaara miliyoona 260 takka Itoophiyaaf kenname kun tasgabbii dinagdee fi gabaa liqaa jajjabeessuuf kan oolu ta'as jedhamee eegama. Itoophiyaan pirezidaantii itti aanaa miseensa biiroo UNHRC ta'uun filatamte. Itoophiyaan walgahii jaarmayaa mana marii UNHCR muddee 8 bara 2025 Siwiizerlaandii Jeeneevaatti gaggeeffameen itti aanaa pirezidaantii fi miseensa biiroo mana marii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii taatee filatamte. Filannoo Itoophiyaa hordofuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aa dhaabbata Itoophiyaa Jeeneevaa fi dhaabbilee idil addunyaa biroo Siwiizerlaandii kan tahan Ambaasaddar Tsagab Kabbabaa Udakaa itti aanaa pirezidaantii HRC ta'uun ni tajaajilu. Biiroon HRC kan pirezidaantii tokkoo fi itti aanaa pirezidaantii 4 kan of keessaa qabu yoo ta'u, tokkoon isaanii garee naannoo bakka bu'uu miseensa biroo hojii mana marichaa qajeelchuu, walgahii isaa haala mijjeessuu, biyyoota miseensa ta'an gidduutti mariin ijaarsaa qabu guddisuu, akkasumas ajandaa mana marichaa waggaa guutuu haala sirrii fi bu'a qabeessa ta'een akka bulfamu gochuu keessatti gahee giddu galeessaa qabu. Filannoon Itoophiyaa sirna dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti hirmaannaa qabduu fi dhimmoota mirga namoomaa addunyaa irratti mala walta'iinsa qajeeltowwanii fi biyyoota hedduudhaaf kutannoo qabaachuu isii kan calaqqisiisudha. Itoophiyaan gareewwan naannoo biyyoota miseensotaa fi michoota hundaa waliin walitti dhiheenyaan hojjechuun aangoo mana marichaa ceesisuu fi tumsa idila addunyaa guddinaa fi eegumsa mirga namoomaa irratti cimsuuf hawwii guddaan eeggamti. Itoophiyaanis yeroo ammaa miseensa mana marii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uun tajaajilaa akka jirtu ministeerri dhimma alaa beeksise. Hannaa fi mancaatiin bu'uuraalee misooma elektirikaa gahaa jiru hammaate. Hannaa fi mancaatii bu'uuraalee misooma elektirikaa gahuu ittisuuf hundi qooda isaa akka baatu waamichi dhiyaate. Hojii raawwachiisaan kominikeeshinii tajaajila elektirikii Itoophiyaa obbo Anwaar Abraar akka jahanitti hannaa fi mancaatiin iddoowwan garaagaraatti bu'uuraalee misooma elektirikaa gahuu yeroo yerootti dabalaa jiraachuu hima. Keessumaa hanni humna tiraansfoormarii haada daddabarsa elektirikii fi mancaatii konkolaattonni bu'uuraalee misooma elektirikiitti bu'uun geessan bal'inaan kan mul'atu ta'uu eeran.
Baateewwan afran dabranitti miidhaleen 707 bu'uuraalee misooma elektirikaa irra gahuu yaadachiisanii kanneen keessaa himannaawwan yakkaa 10 banuun adeemsa murtiirra kan jiran ta'uu fi kanneen hafan qoratamaa jiraachuu dubbatan. Baateewwan dabran hannaa fi mancaatii bu'uuraalee misoomaa irratti raawwatamaniin miidhaan birrii miliyoona 100 fi miliyoonni 43.29 dhaqqabuu obbo Anawaar miidiyaadhaaf ibsa kennan. Miidhaan bu'uuraalee misoomaa irra gahaa jiru nama dhuunfaa fi dhaabbata irraa dabree dinagdee biyya irratti miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru hubachiisan. Yeroo itti aanutti hojii eegumsa bu'uuraalee misoomaa cimsuuf qaamolee haqaa fi qaamolee qooda fudhattoota biroo waliin kan hojjetamu ta'us kaasan. Itoophiyaan dorgommii baaskileetii garee dubartootaan medaaliyaa warqii argatte. Dorgommii Olompikii dargaggoota Afraffaa Angoolatti gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaan dorgommii baaskileetii garee dubartootaan medaaliyaa warqee jalqabaa argattee jirti. Dorgommichaan Aljeeriyaa fi Afrikaan kibbaa lammaffaa fi sadaffaadhaan xumuran. Oduma walqabattuun barattoonni dorgommii kubbaa miilaa Paan Afrikaa Ugaandaa Kaampaalatti gaggeeffamaa turte irratti hirmaachuun qabxii gaarii galmeessuun deebi'aniif badhaasni kenname. Barattoonni manneen barnootaa Dhakoo Garaadoo Asallaa fi Gadaa Roobaalee Adaamaa Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommicha irratti hirmaatan Kooriyaa lamaaniinuu sadarkaa lammaffaadhaan xumuran. Hoggantuun Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaan milkaa'inni argamee dhamaatii qaamota hedduu ta'us injifannoo boonsaa galmaa'eef ga'een manneen barnootaa kanneenii olaanaa ta'uu dubbatte. Manneen barnootaa bu'uura ispoortii ta'uu dhugaa hundi itti waliigaluudha ja'an. Kanaaf ispoortiin mana barnootaa keessatti sirnaan beekumsaa fi qindoominaan hoogganamee hojjetamuun ala filannoon biraa damicha ittiin dagaagsinu akka hin jirre kan nutti agarsiisudha ja'an. Qindoomina Biiroo Barnoota Oromiyaa waliin qabnu caalmaan guddisuun gosa ispoortii hundaan atileetota biyya bakka bu'an caalmatti horachuuf ni hojjannaa jechuudhaan dubbatte. Manneen barnootaatti bakka oolmaa ispoortii babal'isuu, barattoota umrii sirrii fi faasiliitii manneen barnootaa mijeessuun rakkoo kufaatii ispoortii yeroo ammaa mudate furuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu ibsan. Barattoota injifannoo boonsaan deebi'an kanneeniif badhaasni maallaqaa biiroo lamaan irraa kennamuu fi daayirektarri koominikeeshinii biiroo dargaggoo fi ispoortii naannoo Oromiyaa obbo Rabbiyyuu Tamaam himan. Odeeffannoo teenya maddeen alaatiin xiyyaaronni Ameerikaa humna niwukilaraa qaban boombii darbitoonni jettii waraana Jaappaan waliin shaakala balallii taasisan. Chaayinaa fi Raashiyaan tibbana shaakala waraana waloo gaggeessuu hordofee xiyyaaronni Ameerikaa boombii darbatan jettii waraana Jaappaan waliin shaakala taasisuun himame. Xiyyaaronni Ameerikaa USB 52 ja'aman lama jettii waraana Jaappaan F-35 ja'aman 3 fi jettii qilleensaa F-15 ja'aman 3 waliin shaakala taasisanii jiraachuun gabaafame. Biyyoonni lamaan aggammii biyyoota kamiyyuu qolachuuf waloon hojjechuuf murannoo qabaachuu ministeerri raayyaa ittisa Jaappaan ibsa arrabaaseen hime. Chaayinaan gama isiitiin jettiiwwan Jaappaan sosochii naannawa qilleensa karaa Jaappaan kibbaatti argamu irratti sodaa ta'uu ibsite. Waashingitan gochaan Chaayinaan naannicha irratti taasisaa jirtu nageenyaaf bu'aa kan hin qabnedha jechuun tumsa Jaappaan waliin qabdu caalmatti kan cimsitu ta'uu mirkaneessite. Shaakallee waloo Chaayinaa fi Raashiyaan taasisan kan Jaappaan irratti qiyyeeffate ta'uu Itaamaajoor Shuumiin humna waraana Jaappaan kan ta'an Jeneraal Hiroaki Uchikuuraan dubbatan. Kana malees tarkaanfii humnaa ta'uu fi ifatti kan mirkaneessedha jechuu isaanii The Independent gabaase. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Guo Jiyaakuun gama isaaniitiin shaakallee Raashiyaa waliin taasisan qaama karoora tumsa waloo waggaa ta'uu himuun Chaayinaan nageenya naannawaa tiisuuf murannoo qabaachuu hubachiisan. Eegaan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kanaan goolabamee sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.